Abikon jedhama. Anis Beeteleem Baayisaan jedhama. Gaaficha maal baay'ee? Aha, situ ada maka. Yaa hidhamii beekaa. Dhugaan qabu. Ay. Lakki Nabdu dhugaan nabdu. Olmaa kee tulfaatee ka'anaaf naaf ooltee rakkinaaf gadaduu kan nafaan argitee. Jiruun koo waggaa 10 boodaa waan nutti fakkaata. Gaaffiin kun baay'inatti cimaa. wanti adda addaa isiniif illee dhufaa jirra. Reef entertainment laayikii koomintii sheerii godhaa. Ashamaa kan jirtu Abikon jedhama. Reef entertainment irratti gaaffii deebii qabaniif ni gaafachaa jirra. So Reef entertainment dhimmi adda addaa qabsiisanii gaafachaa jira. So laayikii koomintii godhaa. Anis Beeteleem Baayisaan jedhama. Leeman Entertainment wajjin wanti haaraa isiniif illee dhufnee jirra. Like, subscribe, share nuuf godhaa. So gaaffii tokko faanii mallattoon agarsiisan waan ta'eef Sirba. Hacaaluu Hundeessaa. Alii Birraa. Iski nafni kan al tokko bira Nuhoo Goobanaa. abdee jirti. So adamuu qabdi. As keessaa rabbii kee fudhatuuti. Gaaffiin koo jaalalli si qabee beekaa. Gaaffii sobuun danda'amu. Sobuun danda'amu. Eeyyee beekaa. Baqachuu. Lafa. Gallaaluu. Naangallee. Bokkaa. Biqil. Hin adabamtaa. Garuu deebiinsaa maal ture? Deebiinsaa lafti dhoqqee qabaa. Gaaficha maal baay'ee? Hundee maal? Just hidhamtee beektaa jira. Yaa hidhamee beekaa. Maaliin hidhamte? Hakiin gaa biyya jiru dubbii beekee ture safaratti. Ziin naannoo sana turanii. Na qabeenya fidhanii na hidhani. Haa ta'u. So gaaffii lammaffaa. Buna. Dhugaatii. Mana dhugaatii. Dhugaatii miti? Miti. Maali? Nama wajjin nyaachuu? Sirbuu? Mana nyaataa? Noon deebisne adamuu qabda. Gara dabbitti. Garuu deebiinsaa ayyaana waggaa sana. Bunas agarsiisee, nyaatas agarsiisee, sirba.
Mas gaaffii cimaadha. Iccitii kee namni kan hin beekne keessa tokko natti himi. Iccitillee hin qabu. Dhugaan qabu. Ay. Lakki Nabdu dhugaan nabdu. dhugaan qabu. Iccitii Dhugaan nabdu. hin qabu. Okay. TikTok. YouTube. Video chat. Oflali? Lakki. Isa dura jettee irratti TikTok? Live. So, yoonii maanyaa jedhu. Yoonii maanyaa. Yoni Manya? Jiruun kee waggaa 10 booda maal si fakkaata? Jiruun koo waggaa 10 booda maal si fakkaata? Nama suuraan? Nama suuraan? Hin sooromtaa? Yaa. Haa ta'u qaba. Achi gaaffii sadaffaa. Seebii gochuu? Kaardii? Aha, situu adabamaa qaba. No, kaardiin turre. Kaardiin naaf ergi ture. Koo situu adabamaa yaa. Raawuu. Rakkoon qabu garuu adabii baay'ee saarta. Sirba jaallattu keessaa tokko naaf sirbii. Sirbii qaba. Sagaleen qophaa jiru. Lakki. Ay gaaffii kun natti cima baay'ee. Gaaffii kun baay'ee natti cima. Andee maaliif? Sirbii maaliif? Sirbaa Hacaaluu. Sirbaa Hacaaluu Hundeessaa. Oolmaa kee tulfaatee ka'anaaf naaf ooltee rakkinaaf gadaduu kan nafaan argitee. Sigaa. Gaaffii kee. Gaaffiin itti aanu immoo akkamitti agarsiisa gaaffii. Garaa kaasa. Garaa ciniinaa. Ready? Lakki. Angel. Mana fincaaniisa. Oh, isa naan inget ture. Indee sittara mana fincaanii iyyuu hin beekne. No, ma akkas jetti mana fincaanii isa. Kana caa. Okay. Kan galateeffachuu barbaadu jira. Nama galateeffachuu barbaadu keessaa armii koo baay'ee galateeffachuu barbaada. Because waggaa baay'ee na duukaa dhamaa jirti. Kan irra geessisidhaa fi so armii koo galateeffachuu barbaada. Taansii obboleessa koo. Gaaffii afuraffaa. Wal ilaalu. Filmii ilaalu. Yaa! Situ adabamaa jechuudha.
Oh, okay. So deebii kisaa jedha. Akkamitti maaliifi sababa isaa waliin guyyaa baay'een sobe gara dhugaa dubbadhee hin beeku. Yeroo baay'ee kan hin sobu taaksii keessa taa'ee eessarra irraa minaan jedhanii iddoo biraa taa'ee maganaanyaan jira piyaasaan jira minaan jedhanii soba. So kanadha bakka sobi. Gaaffiin koo isa arfaffaa. Bilbila naaf kenni. Yaa dubbachisi. Bilbila booda haasa'ii. Booda si bilbila. Booda si yaa'u akkas kolmii baak booda si. Kolmii baakii yaa. Na dawamta. Arrada maalii qabda? Arrada maalii qabda? Yesuusi afaan nama arfaa. Suusi maalii qabda? Arrada maalii qabda? Arrada suusi maalii qabda? Oh, maayuun qabu. Waan tokko hin qabdu? Kan bishaanii moo? Kan bishaanii. Gaaffiin keenya finneerra akkuma duratti jennee Lemon Entertainment like, share, subscribe godhaa. Wanti adda addaa isinii finnee dhufaa jirra. Galatooma. So gaaffii keenya xumurree jirra. Lemon Entertainment like, comment, share godhaa. Guddaa galatooma.